uffata kana jijjiirachuun qaba deemee amma bira dhaqee manumatti inti dhaqa dirqama irra mana laaltee gartee guyyaa cidhaa murteessuu qabna yoon ibsituu bira dhaqee mana rakkiti ولا بنجرى سوا بصادف لو نبرات دي رخيتي الله عليك. السلام عليكم عمنا كم نجا؟ وعليكم السلام أبصر يسارف الرئيس وما بعد مين خسني يا أبو؟ عمنا نسينوتي يونين قرتي بستو بردك نركتي جيتي ما أفتنا خلني حاجان واجر الرأي. ويتكل سين ريلا رجوم مالي تريكم مالي. وي جارتين كبدو براتي. وي مالي وجولا رفيسون داس ريلا تري لندي مالي. حاجان كباتي ما أنت ما فين دفيبا وجونا باس مين دفي. تكل سيمتو. مين دفعمان دي. هاي وجونا باس مين جرجراتي. في شو مثلا خام صعب. بعدين ديم تانغل دفين زيتي. عمنا نين دي بيان مان دي بيا دفي مين. أول مثلا يجي حاجان كبواجر الرأي. أيور سين يجي جرن دخلتو. جتي نباس يا نباس. أول مثلا يجي جرن نجوا خسين باس. نباس دفي. سوتشو ويتوري خالي يوم ما هو بعد تنين درباويتي. قالوا لي إذا تقدر درت أنا قمامي. حاجان كبابا بكون هندر رجعتي كباتون تناب غاري لا. إيه بكون بقولي تجربتا. مين دفع؟ ويقول في الليل رامبتي قتلات تسانا ديسي. ويجرجر. مال بالتيابو بر جنت ساني بادي جاراني بيتا سانيفوني تركي واتا كنترو جنت ساني مال بيننا وفين بالله وهي مالك تيم بيخان المودر نجلا ركوب مجان نجلا ركوب تدمتي مجان سنفيه في فينه في اللين بينو غياسان غزينا تلمام تسا وين الرانفد من خنما تونول لك يا الرانفني خنما نفكاتا نوم بالبلغة وي برمات كنتات بيودني ورساني تو بس كلمة يامي يادني تو يا سجلي إسين تشكي تو كوسي في نبنسلا ما دقرو هاتو إن شتي سيرانة تنبافتو نافي نمتوسي بروي كسي قربات الجار تشتوكو جالتان أو بوبسا خزاني توكو هاي ما قرباسن تجارة في ديل موسي سلاسة كمي فيها قلت يجاري تريبر بر تجاروتين جارتي كبدوفا خنومن جارني نين جارة كلمة جتة بس يروم أنت برسوفها في مري أصلا ما خرجوا جارة تتى الموسي سنيف جتة في ديفيتي أسي ولا أنا مري أسي خاتي سينو ديمتي أشملت ونبيتا أكاستا ولا قلتي أجلتي برجع تجارتي شيء جارة تسان نما عريفة كميتي سيدي أنو إجا خادت انجرا خايتون جلتي أنا تاتي ما تنقولها وانجت هو لغا سنجا ما لسافرت أجرو هاي قربا عريفة كميتي بار هاي لغا سنجا ديرتي ببرت انت كتا كيدو قلبي نما فوتي لغا فيت لو ترني سامي خيلاري سواي بيدو تجارة أنا كزير الآن حاسة كزير قفوتي فوق قلبي إيش سأني خزات أنا نطلع في دبور أنا مكة من خزات أنا عند ما بيني دي ملاري
maal taate obbali? Hai. Ijatti yemo. Ati obboobsaadhaami? Obboobsaadha. Akkamiin na beekte namaan barbaada dhufeeti hiriyyaa teessan taasgaltu iftuu ni beektaami? Obboobsa. Kottu dura seeni. Kottu alatti naa seenu mana gallee haasoo na kottu. Kottu seeni. Kottu seeni taa'e. Taa'e. Shaayin sii fida. Taa'e. Bishaan sii fida taa'e. Fidin hajaa xiqqoo takka. Asiraan sii fida taa'e waan nuyitu. Galatoomi taa'e. Hirrina waa takka. Ayyee taa'e xiqqoo turi. Maal taate? Obboobsaa taa'eeti. Mee abbu takka ifamaa maachi. Isin hiriyoota iftuutiimi? Iftuu ni beektanii? Ani hiriyaa iftuun an geeleesiiti. Maali sii godha minatti? Anaatu geeleesiiti. Angeeleeftuuti obbaleetti. Anaatu jira bakkee. Waan isin sii gootu natti waan isin sii godha. Laa isii dhiisi. Anaatu bakkee isii anaatu jira. Iftuun nyaata sii godha. Mee dhaabbaa hasaa? Mee haajaafiin dhufe isin biraati? Iftuun eessa hotte? Iftuun biyya kutte Biyyatti hin jirtu isin dhufti bakkee isii nuti jira. Biyya kutte gandi isaanii ilmoo isii dhukkubee biyya kutte iftuun hin deemtu ganaa. Iftuun hin dhufti. Ilmoodha. Iftuun ilmoo qabdi? Iftuun ilmoo takka mataa keetii tana afur qabdi. Mush takkaa fi lama afur guutuu. Afurii. Takka mataa keetii afur qabdi iftuun. Iftuun moo? Iftuun tiyyamoo? Iftuun ammaa ilmoo isii bira kutte ilmoo isii biratti. Satu jaarri kun ilmoo biyya iftuun osoo isin ilmoo afur qabdu dhalaa dubra xixiqqoo tana dhiiftee waytu jaarri kun isin maal akka jala fiiguu malee dhalaa dubraa fi ta'e ilmaan qabda adda baasuun beektanii. Ati bareedaa kana taatee abbaa qabeenyaa taatee isii haadha ilmoo afur qabee osoo nuti jirru. Hiriyaa teessanii dhuga beektanii? Ani obboleetti xiyyaanaaf isin ganda tokko. Hin baay'in taa'e. Obboota taa'e. Deebi'amee gattaa. Isin dubra jala deemaa Jeenisa hagizee ilaalan namni fuulaan way beeksisa. Nama afur osoo dinna ilmaan afur dardara akka isaa kana soqqa bitti qashanneen qaanfattu. Mee nu laali mee amma nuti xixiqqoon kun mee amma fakkeenya mee amma nu laali mee amma na laali mee na laali mee. Mucaan tujjaarri bareedaan san gaddee akkutee ammaa karattuu kufuun oolu yaabo garuu ni beekta. Ani immoo bikkasiidhaa geeleeti yoo na hayyaminni sila an bikkasiidhaan hin bu'aa fi bar. Hayi maatu sila irratti bareedu tana. Hayi si harkatee diimaa Nani hayyamaa miree. Maal si hayyamnette. Ni soba. Iftuun ilmaan afur iftuun tiyyamoo. Lakkii ni sobaniiti. Wanni na fakkaatu. Obsaan abbaa qabeenyaati. Akkanatti itti hijibnee irraa nyaannaa yaada jiru. Ni soban na fakkaata. Lakkii iftuun xiqqoon san ilmaan afur qabdi jechuun hommaraatu bara. Ilmoo namaa moo tamataa gurra ija qabdu moo miilata qabdu moo tanuma akka teenyaa lakki. Akka tanan qabne abdii guddaan qaba. Ilmoo namaan qabdu lakkii. Yoo ashaangullitti ifaa fidattee manatti ilmoo itti fakkaate malee. Lakkii namanta. Kana na buuteen beektu. Oduu lubbuun jiruun na ajjeefte. Hai. Dubrummaa afurii qabaa. Garuu hin amanuun. Dhiiroo hiriyoonni siisanoonni hijibanii. Dhugaa natti hin fakkaanne lammaan tanaa. Isiin afaan siitiin naan jetteemi. Eenyu naan jette isaa?
eenyu sheekha kamtu akkas naan jeette? Anduraan wanni calje taa'u jiruuf joolleedhaa dubrummaati hin balleessu xiqqisho guddadheetiin akka namaa ta'ee dalagadhee bikka namaa gahee heeruma jeetiin taa'u jira. Garuu har'aan tanii isiin dhufteeti akka jaarsa maarree jettee qaqqabee eegalteemi aan guddadheetiin jira kalaas heeruma niin fada ijoolleen guddadhee amma booda guddadhee. Maal jettee? Na dhagaye. Dhugumatti ati dubrummaa qabda amma? Na dhagaye. Anduraa wanni calje taa'u jiruuf 34 dubrummaati hin kannu ifin qisaasuu jeetiin xiqqisho dalagadheetiin heerumaa jeetiin taa'u jira. Amma booda immoo 37 malee heerumu jeetiin ture dubrummaati hin kannu jee 37 sin eegu amma manni hundumnaa 35 seena 35 tanarratti anjoolleedha heerumuun qaba kalaasa. Dubrummaa amata 35 dhugumaan qabdaati. Maal baanta silaati? Dubrummaa baanta? Dubrummaa takkaa miti lamaan qaba takka lama kana ni beeyta akkana. Hai yoomirraa kalamatoo eegan. Hai tureemi umrii 30 yoo qabattee teessee habba lama taati. Gaafa 60 faa taate 4 taati kana la takka 2 3 4. Eenyu sitti hime ati kana hunda 4 taati 2 taati eenyu sitti hime? Hai ati nageenye Sheekh Doktorii naime ka Sheekh Doktor akkana jennu qoraas jeeqa. Sheekh Doktor kam? Said hin beeytu. Doktor Said sanis ni beeytanii sheechisan. Isaatu yeroo duraa gaafana 30 jiru akkinaan jee gaafana 15 jiru arra dubrummaan ta'e takka jirtiinaan jee gaafana 30 seenes 2 jirtiinaan jee. Sheekh Doktor Said. Sheekh Doktor Said. Sheekh Doktor Said huninni kanumaan beeku sanii dhiiroo. Mee Sheekh Doktor Said taanaan ka addanaa baasa akkatti dubrummaa 4 qabdu. Hai ajaa'ib. Mukni kun muka kanaa fi baala kana walitti yoo caafaqanii bakka san diban kan durummaa deebisu. Kun immoo waan san tolchee cimsu nama dadhabaaf. Ay dalagaan googil irra ciisti. Maqaan namni sheeka jedhee nooma. Dalagaan googil irra ciisti. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eenyu ajed? Ana obbo Obsaan anjaani. Ati Sheekh Saidi, Sheekh Doktor Saidi malee maaliif? Akkasumaami? Wayin dogongoree? Hin dogongorre sirriiwwan exactly. Sirri. Exactly, huh? Ingiliffaas ni dhodhoytanii sheekh. Mee an kaniin jiru sheekh dubbii takkaan na dhibeeti. Akkamitti dubrummaan tun takka bira dabartee ilaa 4 dhaquu dandeeyse? Mee dubbii tana naa hiikuu ni dandeeysaa? Waan hin dandeenye qabaa? Waan hundaa hiikuu danda'a. Dubrummaa hidhamte tahii hundaa garuu dhufne wajjin haasa'uu dandeenya waan bilbila haasofnu miti. Qilleensa irratti xalafanna jala dandeettii kiyya beenan akkasi qaama wal arguu qabna. Santaanaan Doktor Baran tana dhibdeewu tanaati santaanaan an dhufuudhaaf qophiidhaami fedhii kiyyaa kun mee manni toora kami anaayimi ammaan tanaan qophaa'ee si dhufa. Sun rakkisaa takka hin qabu. Hin sodaatin manni kiyya beekamaa. Namaa miti jinni nu dhufuu dandeetti mana kiyya ni beeti. Mana kiyya lookeeshinaa siif ergaa amman tana natti kootu taa'ee si eega bakkuma jirutti. Akkas taanaan ammaan dhufa Doktor. Ammaan dhufa qophii duraanuu tanaan barbaadaati. Na eegi achumatti.
abbaa qabeenyaa biyya keenya dhiifama narraa ta'a ambar nama biraatiin se'e. Maatii miti sheek doktor dubbii tan dhibeetiin amma dura ni beeytaa miikaa takkaan dabala jeetiin akkasitti bikkuma waliigallatti dubrummaa afuriin qabaanaan jette. Dubrummaa afur akkami beeytee jennaan sheek doktor Sa'iidiin naan jee jette. Isiisan beekuun ooltu akkami dubbiin tun. Durbummaa afuri ishiintu waliif tami an dhaltu na bira dhufa. Tami ishiinta keessaa ol qabeetiin hin laalemoo addaan banan laalemoo gadi garagalchan laalemoo akkamitti laale tami ishiin hedduudhaa waan dhuftuuf adda beekuu hin dandeenyaan. Kan akkatti ilaalte sii beeka gaa hojii teeti gara galchituu qaqqabduu ammoo muciyoon iftuu jaamti maqaan isii gabaabduu diimtuu bikka tana funyaan uramti uraa qabdi. Iftuu yaadadhume dhalaa hedduu uraa qabaa. Iftullee hedduutu jira. Iftuu, dhaamtuu, dhamaatuu hedduu jira dhalaalillee tanan dhuftu. Iftuun kun gosa hedduu jira. yaadadhume. Ta akkami? Iftuu. Dhimma tantee ta dhufteefillee mee maal naan jettee? Sheekh Doktor, dhimma wayii takkaafiin si bira dhufee beeytaa? Dhiira bareedduu, dhiira nagayaa, dhiira umriin sii xiqqoo, dhiira dhalaa takkaa tuttuuyiteen bee, dhiira inumaan takka argiteen bee, miskiina nama akka yaadachii akka bishaan irra xalilaatiin fada yaa Sheekh Doktor. Ka akkasii qofatti malee neerum jettaa? Neerum yaa Sheekh Doktor. Akkasii? As jed, ol jed, asik, abaan bani. Amma arge, atiin tuni guyyaa umriin ta'e 30 guutu malee hin heerumin dhiira akkasii gaafsan argatta. Gaafa 30 guutu amma asiin ilkaan keessan maal laalisi fakkaata? Durbummaa qabdaati. Guyyaan atillee dhiira akkasii argattu gaafa umriin ta'e 30 guutte durbummaan tante takka jirtu lama siif taati. Lama moo? Lama siif taati. Takkitti tana bira tabiroon lama. Tabiroon lama siif taati. Mee dhugaatii? Gaafa umriin ta'e 60 afur siif taati. Kana taa'uudhaaf wayi baddii jilbiibbadhuu lameen wayi baddii. Durbummaan moo? Yoo addaan bante malee hin baddu. Akkana yoo adda bane malee akkanatti hin baddu. Hin baddu. Gaafa sana afur siif taati. Gaafa haga umriin ta'e 30 taatu. Hin heerumin hanga sani. Gaafa san lama siif taati dhiira akka barbaadu ni argatta. Lama naa taati umriin. Lama siif taati. Amma meeqaan jira? Feetu 37 heerumi. 37? Hayyee. Dhiira akkasii ni argatta. Hayyee amma umriin tiyya 15 jirti. 15 37. Sirri akkuma isin jedhe itti fayyadamte tolee? Baay'ee amma nafa. Hayyee. Kayyee goora na kolfaa kayyee. Naa biraa laa qaba. Seena. Seena. Maal isin maraatuun bara kanaa dhiira akkana argatti ka barbaaddu. Gaafa dulloomtee ni argattaa deeme. Yaadadhe gabaabduu. Diimtuu. Tafunyaan ura. Tafunyaan fuularra jiru. Yaadadhe sii taatu. Tafunyaan fuularraa qabdu tafunyaan. Lakkii sanii miti hin beekneen jedhe. Akkamitti? Tafunyaan fuularraa qabdu. Namni hundi funyaan fuularraa nama qaba. Funyaan cafallaqama. Isuma ta'uun dhabde. Siidhee. Funyaan isii akkuma makiina wayii doozarra bahe. Mallee akkas ta'uu dhabdu. Isiisan. Ani hin beekne waan na bareeddee sirriitti ilaalladheef bikka funyaanii san akka doozarra beekan hin laalle. Hin laalle. Tolchi yeroo waan galtu laali. Isii maal taatee hangisee ilaalu beektaa? Isii san jalaan hin laalle gubbaan hin laalee deesse. Gubbaan akkam hin laalan? Gubbaan gisee akkatti ilkee qabee ilaalu mataa afur kasi gagga'u kana qabdi. Mataa afur kasi gagga'u kana qabdi. Mataa afurii. Dubbiin ijoolleen dhalaa naan jettee fi tasaa walitti akkuma dubbiin dhuguma jechuudha. Mataa afur gizeettu mataa haakam. Kama si gagga'u kama akkeetii afur qabdi. Naan galle. Mataan beekame karfeessa qabu harkaa miila qabu
Ijoollee afur qabdi jechuudha. Ijoollee afur. Ijoollee afur qofa qabdi. Hedduun laalle. Sirri laaltee hirtaa sheekh. Laale. Tolchee laalle. Ilkaan isiin himaa. Sheekha beeytaa nuti abbootiin qabeenyaa tun isinis gargaaraa sheekummaa teessanis warri jabeessee doktor sheekha isin godhe nuti beektani. Garuu dhugumaamii fi dubbiin tun. Sirri. Tun hojiitii akkamittiin wallaala. Sheekha bar duraanuu adoo kanatti himte siin nu dogongorsiise. Dubrummaa afur qabdeettee ni dhalaan dhuftee dubrummaan qabeettee nuti maallaqa irra fixannee jirra. Amma na jalaa badde. Dubrummaan qabdu naan jaalanna. Dubrummaan qabdii kana amane. Sa doktora akkami mataa waliin na lallaayi ta'eeti. Oggu takka mataa afur qabdii oggu takka dubrummaan qabdii jetta. Dubrummaan tun akkami gaa naan galleeni. Akkam. Naan gallee. Yoo feete si kakadhaa na amane. Maal jettee naa kakattaa? Asitti dubrummaan qabdii asitti ilmaan afur qabdiin. Namnummaan akkasii dubrummaa qabu addunyaa kanarra jiru sin jedhaa bara. Maali? Koy waan naan galle tokko. Atummaanuu dubrummaa taniin barbaadu jirta. An dubrummaa taniin barbaadu sheekha. Tanuma namooti haajamu sana haa dubrummaa tanuma jalaa sana haa. Ta jalaa. Dubrummaa si jalaa barbaaddaa? Jala malee gubbaa jira. Bittaraaramuu barisii. Yeroo isiin urga rabbi isii uumuu. Rabbi yoo biraa isii uumuudhaan beektaa? Guyyaan dhaladheerraa. Guyyaa dhaladhee haga har'aa as ga'e kun waggaa 30 deemu. Haga har'aa takkittiin argine. Rabbi qaata uumuu dhiisisiisan. Idaati si baantaa? Hin xaariin argitu. Uumamuu dhiifamtee yarnee arsii hin dhageenye. Sheekni ajaa'iba. Tami du'aati dubrummaan jettee ati haa ilaan maal tana natti oofaa jirtu tun? Durbummaan an jedhu. Durba jechuun heerumtee ilmoo dhaltee ilmaan afur qabdi beektaa isiin heerumtee ilmoo dhaltee durba taatee heerumti. Durba wanti heerumtee ilmoo dhalin durba jedhamtu dhiira jettee waamta. Durba jechuun ilmoolee ofii dhaltee maatii ofii waliin qabatee jiraattutu iyyuu durba jedhamti. Malee taa'aniin akkamitti durba taatee dhiira taatee yoo isiin ilmoo dhaltee jaarsan qabaate maali adda beene? Hunduu surree wattee deemti. Weerraa mulqaaraan laata akka takkaan. Dubbiin akka iccitiitti sheekha namaa galchi taati. Garuu dhugaan ilmoo qabdiimi? Dhibbatti afur sin jedhe. Afur? Ni beektaati. Ni beeka. Isin ganda kenname. Dhalaaleen gaggabaabuun akkasii sun baay'inaan ganda kenna dhalatteera. Mee waan gartee noolii fi kana siifin kanna. Biyya dheexee ganda hiisan sanii waraabdee naanii ergitaa maan isaanii. Viidiyoo waan barbaad jalaarraa hanga gubbaa isin waraabee isinii fide ijoolleessi. Isiniif ergaachi taa'e. Akkas taanaan kanaas noolii godhatta. Galatooma. Tana noolii godhuuti. Biyya dhaqee waraabinaa ergi yoo hanqattachittiin si ergaa. Tole. Tole. Maara kee qabare waraabee har'a borosuu jedhanii isiniif erga. Hayyee sheekha galatoomi gaa'eeti. Jalaatni keessan bari. Garuu dafiinaan dhaqqabe akkuma qalbiin tiyyatuun dhugaa jirtee dhugaa agartee yaadina isin jedha. Mootakka. Galatoomaadha. Hayyee. Nagaan si arginu. Nagaatti. Ergi belakka. Riski bakkuma taa'u kan. Riski. Wayiftu. Anak taphadhee isin. Mee amma maaliif jaarri kuuf darba? Jaartii meeqa qaba? Osoo jaartii meeqa qabu maal gochuu? Mallaqa baasaa taa'anii ta'an olii gadi jala deddeemee barbaada. Alhamdulillah rabbiin ganna ga'u. Antana biyyaan galee jaartii ittiin fuudhateetti.